way naawal wallahi ndagani babari ansin jabe dawara wana kana tu feeti wallahi garo edu akka mini beektaa beeksisni bee qormaata qoramni beeksisni amma beekuun immoo fiildii haaraa fiildii bareedduu isa dura jirtu harkachuudhaaf qorumsa kana qoramnee qabxii nu dabarsitu yoo finne itti dabaluudhaaf beeksisni bee maali kaafee biraa fi haala ba'an jirtu ati maal taate beeksisni bakka itti laxafamin hin jiru bara. naawal kiyya bar hin dhageenye ni simbanas khafes dogutti jiru jidduu tana khafe illee zallalutti jira wallahi bifoo naa gode ati garuu yoomi qormaanni obboleessa kiyya amma saabota ta'eeti dubbisa moo akkamii dubbisni akkamii marra koo qabaree naawal kiyya dubbistee ati dubbisnaa marra koo qabatu ambar duraan ni beeytaaniti taruma takkalla akkanumaan jaan siinje akkana jennaan lat sana kana jenne shanumaan fuudha bakkatti akkana jenne kudhan samboodoo naawal kiyya sumaa jiriin dabraa jechuun meeraa kiyya qorumsi kun akka kana duraatiin fida amma fakkeenyaaf akka itti nu qoran isaantu beeka akka kaleessaa fi deengata qoramaa turree sanii miti akka biraallee ta'uu danda'a sanirraan ammaayis hannaafillee yoo deemee yoo qo'atte sii fira tola. naawal kiyya rakkoo qabu kaa duraanis ni beektaan isa wayi akka itti hojiin keessa dabra nama beektu an duraanis bar maamee kiyya akkanumaan jaansiin jiyaana ana beektaa maaliif na jinkitaa isaati ati kuwannaan gahaadhaa. Gaadha garuu an mataa kiyyaaf dubbiseetiin jira garuu walumaan dabarree as geenye garallee walitti hin jabaannu dubamee akkamiin ni deemnu duba waliin haa deemnu ammaan tana qorumsi kun amma zaatana. naawal kiyya rakkoo qabu wallahi atummaan qonna fataadha obboleessa kiyya an persentii 100 gammadaadha bar. Bakka amma rakkoon qabuti garuu akka tana duratti akka nan kaanyeessine waraqaan harkaan butiin yoo ni waraqaa irraa illee wanti hanga. Rakkoo qabu haadis ni beektaan ta'e duraan akka duraan suuta naa jijjiirta laa. Ayyaa rakkoon qabu amma adeemnu waan ilseenna. Hota sena dhuftani haa akkami qormaataaf qophiidhaami akka ajaa'iba qophoonemi maal ta'uuf olii gad deebisnee waraqaa tana akkana jala sassararree nyaannee dhuynee yaa'u jirra boo akkasimi akkas taanaan gaafillee waan qallaaliidha komaan korsii fixxanii ammaan tanaas geessa waan ta'eef komaan korsii kana erga fixxan booda qabxii gaarii galmeessitanii jirtanii amma immoo qormaata isa tokko isin hafe isa tokkicha sana erga fudhattan booda dipaartimentii gaarii argachuu dandeessanii saniifuu jawaadhaati amma yeroon isinirraa gabaabbatte waan ta'eef gara gaafii deebinaa walii gala. Rakkoon qabu barsiisuu teenya nuti qormaataaf qophiidha dubbisnee dhufnee waan takka illee yaaddoo hin qabnu nuti kana. Amma kana qormaata yoo deemnes rakkoon qabu qoramneetu baana. Ammees illachuu qormaataaf qophiidhaami. Hayyee ati jaboo shaakaltaan shaakalin kamaa shaakalta. Rakkoon qabu bar waan hin qoodhisan dafii irra naqee boon fedha beektaa barsiistuu. Akkasimi hayyee gara qormaatatti achi deebinaa qormaanni gama kun seera mataa isaa qaba waan ta'eef amma seerri isaa isinitti himaa seerri isaa adda adda qoramtanii akkam jettan. Barsiistuu maal jettisa? Hayi anaaf inni takka addaan baaneen beeynu bar naaf inni hara kaaniin gooddanya hara kaaniin obbolee janii bar barsiistu yaa barsiistuu teenya bareeddu yaa maaluma taate yaa. Akkasillee ta'uu miti hanga irraa wajjin as geessanii har'ammoo qormaanni irraa kun isa guyyaa dhumaati addaan isin baasuudha seera isaati waan ta'eef waan takka illee godhuu hin danda'u saniifuu eenyu si dura qormamee isin lamaan keessaa eenyu si dura hafattanu. Barsiistuu innuma naa qoramu bakka egaa ittiin irra deemuu hin dandeenyu waan kana. Seerri isaa irra deemuu hin danda'amu barsiistuu mee waan kana irra naati. Saniifuu ammaan akka hin joosii shaakalu jiraati dura qoran. Rakkoon qabu bakka saabini kiyana dura qoramuuti ani suma booda ani qorama. Inni asuma taa'ee yoo na eegee hangaan an qoramee bahu sanboota irraa itti aansii haa qoramu asuma taa'ee ana eegi. Hin danda'amu as taa'ee qoramuun hin ta'u seeraan baase osoo hin ta'in seera duraan gibbiin baastee jirtudha. Isin seera iskuulii fi firiippiisan qabattanii asitti itti fayyadamuu barbaaddani maal jechuu keessan? Barsiistuu akkana garaan jabaatiin kan nutis barattoota barbooda barannee bakka ta'e nageenya. Yoo wajjin qoramni maal taate isuma duubaan akkana taa'ee xiqqisuma qoramaa bara. Bakka haa ta'u gaa yeroonis deemaa jirti akkaatii itti yoo ta'e wayya. Saniifuu amma yeroonis geessee jirti qaybee.
barsiistu erga jettee rakkoon qabu anillee numaan ba'a. Ayyee bakka qoriyaa. Hayyee gaafiidhaaf qophoofte maali moo saayimni hankee jaboo shaakalaa maali shaakalle akkana Deetumaan akkaanti as gee rabbi haa beekamu. garuu dhugumaan qo'ateeti akkana shaakaluuf silaasi dura qorameeta sana jaa ture. Kana gisee inni namoota deebi'u yoo laallee bareeda. Meeqaan beekoota isaas madaaltee sammoota qo'achuu isaati qo'achuu dhabuuf. Hayyee yeroolee isinirraa fixeetiin jira gara gaafii fi deebitti achaa deebinu gaafiidhaaf qophiidha. Hayyee gaafii tokkoffaan maal jaaseete gaarri guddichi Oromiyaa keessatti argamu maqaan isaa eenyu? Tulluu Diimtuu. Hayyee gaafii takkaffaa deebistee jirta. Gaafii lammaffaan dheerinni isaa kiiloomeetira meeqaa ja'a? Dheerinni isaa 3,732. 3,732. Hayyee gaafii lammaffallee deebiste. Barattoonni kiyya dhugumaan akkuma shaakala san qabanitti dhugumaan qo'ataniif kam jajjaboodha dhugaa. Ishi gaafii sadaffaan iddoon inni itti argamu eessa? Itti argamu godina Baaleeti. Oromiyaa keessaa godina Baalee. Gaafiin ansi gaafa daqiiqa sirriitiin deebistee jirta. Baay'ee galatoomi. Booda siif maxxanfama maqaan achirra laallatta dipaartimentii bareedduu argattaa jechuudha. Galatooma. Meera. Akkam nagaa fayyada akkami qorumsi? Wallahi bareedaadha mi? Anis fataa godhee hin dabraqa. Kana qaboo waan gammachuu malee irraa dhagoo. Qorumsaa si eeguu jettee isa yaabinaan jettee seenaan deemee kennu. Akkami duuba gaafii maal si gaafatan? Bareedduu na gaafatanii inni ulfaatu yoo seentee laattis bareedaadha rakkoon qabu. Hayyee rakkoon qabu tasirree maal haala? Rakkoon qabu mee deebii ilaa maal goota beektaa? Deebii qofa gaafiin si hojii kanaa dhiisiti deebimu qofa naa kanneeti. Gaafii si gaafattuuf deebii yoo deebiste amma gaafii nan gaafadhe fitaati gaafatamtu garagara ta'uu qabdi. Afira dhaabbadhee deebii si kanneen bareedaadha. Na ol kiyya garaan jibaatiin kaa an gaafii si gaafachuu hin jiru wal deebii qofaan si faa barbaadan si jeelaa waa takka illee nan gaafate. Duuba gaafii qofa si kannee deebii qofa si kannee akkamii yoo gaafiin biraa si gaafatan takkam. Rakkoon qabu na ol kiyya an irra turuun barbaadu rakko maatar laal leet obboleessa fayyaan waan dheertuu deebisuu hin barbaadu. Itti yaadii qabadhu ammaan tan. Deebii qofa naa miti deebii qofa godheetiin seenaanii. Tokkoffaan Tulluu Diimtuu. Gaafii lammaffaatti miidhagsituu gaafa yeroo deemu jirti. Sadaffaanoo sadaffaan godina Baaleeti. Baaluma. Hayyee galatoomsaa yookiin amma yoo feete taa'ina eegi yoo feete immoo deemii rakkoon qabu kana booda bara waan takka gammachuudha buleessa ta'e hayyee fataa jiiti galii akka deemi. Ay shaakala dhuftee kottaa akka shaakaltu sanii miti immoo amma ni turte. Hayyee gaafiidhaaf qophiidha. Akkasime wallah gaafiidhaaf sirriitti qophooyte. Hayyee gara gaafiitti adeemnu. Maqaan keenyu garuu maqaan kee? Hayi gaafiin jalqabdee barsiistu. Irra deebiitti gaafii ta'e namee seeraan. Maqaan kee eenyuun jedhe? Maqaan kiyya Tulluu Diimtuu. Boo hayi maal maqaan kee eenyuun jedhe? Maqaan kiyya Tulluu Diimtuudha ka barsiistu. Hayi. Boo maqaan kee Tulluu Diimtuudha? Wayyaa maqaan kee Tulluu Diimtuudha? Haya
Maqaan kee Tulluu Diimtuudha? Hayyee. Hayyee umriin ta'e meeqa? 3772. Boo umriin ta'e meeqa? 3772. Boo bara umrii ta'e si gaafadhe. Way. 3772 ga'e. Egaa akkasuma. Boo ati akkanaa kun eessaa dhufte garuu? Baalee irraa hin dhufe guddina Baalee. Boo baala irraa dhufte? Boo eessaa dhufte? Guddina Baalee irraa hin dhufe jee. An duraanuu suphee kai bee kai deemu korroja dadhabi. Milki daha. Awadis milkii maali miti maali barsiistuun akkuma nagoottis goote. Barsiistuun piisi da maal taate gaafii seeraan na gaafatteeti ol naana keettee biratti biraa irraa Maali barsiistuun na qabaltee kaate bar. Hai wanni ati gaafatamte san maami? wanni nan gaafatame sanuma maal rakkoo jira maal taate maal si goote ati maal jetteen? An khaybai baka qabaluma nafi ku kuma harke male man harke barsiistu anu man gittaate kaate. Gaafii gaafatamtee deebistee jirta? Gaafii takka nan bisne afaan irratti deebisee fi. Duuba maal si gaafattee ati maal deebisteef mee? Hai maqaan kee eenyu naan jette? Duuba maal deebisteef? Maqaan kiyya Tulluu Diimtuudhaan jenga. Ati maqaan kee eenyu? Hai maqaan kiyya Meeraa Dhagaan. Hai si gaafiin aw kallattumaan isirraa fudhadhanii na deemitu tanaan. Dhaab. Duuba gaafii lammaffaa maal si gaafattee ati maal deebisteef mee? Ajaa'iba qabda. Gaafii lammaffaa umriin kee meeqa? Umriin kee meeqa naan jennaan 3732 jeen. Ajaa'iba qabda. Sittiin qoosuu jira yaalan jettu? Maaliif si qoosa? Naawal kiyya qoosaa miti bar dhugumaaniin deebiseef tan waan deebiseef. Duuba umrii ta'e 3732 moo? Wey iddoo umrii tiyya? Laa ilaahe laa umriin tiyya waa tanaa miti maa jira. Sadaffaa omee baasa qabdaa beelatti himi sadaffaa maal si gaafattee ati maal deebiste? Ati kaakkanaa kun eessarraa dhuftee naan jette ammas. Hai an bakkaan irraa dhufe kallattumaan Baalee irraa hin dhufeen jeenga. Alammaan tana kana ajaa'ibu indaa'um osoo kursiidhaan sin deeyin boo keetiin na wanti jee amma wanni sin jiru reefun tana yeroo seenu deemu sana dhaabbadhu gaafii wajjin deebisii kannaa. Kana duraas ijoollee siinaroota irraa illee taatus jiisa irraa illee taatu qeeqa ijoollee fireeshin akka jiru dhagaa turre. Taa'aadhaa nama dhagaadhaa warra isin dura jiran dhagaadhaa gorsa irraa fudhadhaadhaa akkaataa adeemsa isaan isin ijaanitti deemaadhaa hin jechaa turanii. Ati immoo sanirra dhaabbadhee ani immoo gorsa baay'ee fudhachaa ture ijoollee siinaroota irraa jiisota irraas warra na dura turan irraa jechuudha. Qaamota biraatiin illee wajjin wal qunnamee jechuudha. Haala sanirra dhaabbadheetti kan hin deemaa ture gaafii sii kalleetiin deebii wajjin sii kannaa jennaan lakki jettee diddee harka na darbitee kuttee seentee ammaan tana rakkoon qabu ammaan tana wanni akkanaa kun nama fiildiin qormaata kana qoftullee fiildiin biraa jiranii ammaan tana gorsa obboleeyyan keenya warri nu dura jiran siinarii fi fireeshilleen siinarii fi jiisilleen nu gorsan seera qixa ta'een yoo itti fayyadamne fiildii sii kanname keessaa illee sadarkaa tooppi taatee dabruu dandeessa. Kanaafuu ammallee wajjuma jirra walirraan fagaannu gibbii takka keessatti wajjuma rannaa kana booda maaltu nu barbaachisaa gorsa ijoolleen nu dura jiran warreen nu dura buleeyyii isaanii gibbii keessa jiran fudhannee yoo isaanii hojii deemnee maalii milkaa'uu dandeenya jechuudha hundatti. Kana hundaa'uu kan fide maalii dhaga'uu dhabuudha jechuudha gorsa ijoollee nu dura jiranii sanii. Waliigallee jirani? Waliigalle hundi gogora wallaahi bar maqaa kiyya hunda kana gaafatte maqaa kiyya hunda akka addaatti hime umriillee yaaqi umriin namaa tanaa miti yaa jara beeyi. Namni akka dogoggoruu waa akkana dogoggoruun kallattiidhaan waa hatuun kallattiidhaan barra kanneen barra tooftaa qabdi yaa akkanuma deebii qofa fudhachuun sirrii miti ni dogoggoree dhiifama garuu kana saa yoo Annaafillee silaa gaafa silaa maan qo'atiin isin jiru. Annaafillee yoo qo'achuu baatte bilaash taate. Kanaafuu amma ganaa hati siin jechuuf osoo hin ta'in ni beektaan atis akka baay'eetti waliin dubbisneeti barumsa ganaa seentu fiildii ganaa seentullee dubbisaan qabxii guddaa akka turre abdii qabna. Kanaafuu jabaadhu ishii. Iyya saayiba kiyya rakkoon qabu. Hai ijoollee barattoota kiyyaa kam jirtanii?
Hai bara son karara deemu jiru isinii ol gorsu dhageetiin gorsi keessan hedduutu akkanatti tolee akkumaan isinii gaddeemuun gittii isinirraa dhaabbadde hedduutu akkanatti tolee garuu waan inni sitti aaranii beekta gorsa ammaan tana eegenne akkana ta'e gorsite kana ilisan duraa maaliif hin gorsiin turte. Santa gongora kiyye anis jalqaba gorsuun qaba ture walumaan gorfamne turre kana ture ittiin himne anis jabaadhu jee anillee jajjabeessee qabaan turre ammaan tana garuu miidhaallee irra hin geenye waan gufuu amma nu gufatte kana nurra geesse kanarraa barreetti daganaa fuula dura wal gorsinaa jechuudha. Ayyaa inillee wanni na gammachiise an akka gisee duraa shaakalaa sanii bitiree gistaanatti ja'a angisuma duraa ta'u irra beekee barisa kanumaaf amma garuu waan ati gorsite sirraa fudhachuun isaa waan bareedaadha akkanumatti jabaadhaan isiniin ja'a haala kanaan yoo itti tufuttan akka wal gorsitan kanaan gorsa walii yoo dhageessan hedduu namatti toltanii jabaadha. Iyyatullee barsiisuu teenyaatillee galatoomii siin jenna. Kanaafuu immoo waan irraan tanaan ta'e kana si qofa dhagee nama biraatti immoo akkana nama barsiisuu. Abshir sirna geessisu maatummaa nama jijjiiramu taanaan namni dogoggora kuteeraanii barata waan ta'eef borummoo asuma waliin jirra silla. Barsiisuu teenya guddaa galatoomii barsiiftuu bareedduu teenya. Galatoomii. Ijoollee fireessuun baga nagaan dhuftan isin jecha haalli nuti diraamaa itti gaggeessinu kun maal fakkaata? Bareedaadhaa miti? Wanti kun ni bareeda moo bareedu?